Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Yaa Gooftaa, sitti kan amanu hunduu maqaa keetiin dhiifama akka argatu raajonni ragaa ba'u. Hojii duuka bootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 43. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenya mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaati mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenya mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaati mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Kennaa arjummaan kee badhaasa jalqaba Yesuus gooftaa koo abbaa jaallatama ifni waaqummaa kee dukkana kan balleessu jechi sagalee kee diina kan kaaneessu. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaati mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Gara laafessaati kan akka kinjiru seenaa gosa baadee anaaf kan jijjiiru wanta ndeenaaf godhe gochaansaa baay'eedha fuula kee duraatti galaataan dhiyeessa. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaati mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Dhukkubsaadheen ture dhibeedhaan qabame maqaa kee waammadhee mana keetti argame filattee na baaste harka diinaa keessa gooftaa koo gochaa kee maalinaan deebisa. Maqaa kee waammanna nutu yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaati mil'annaan ijaa kee abdii fayyinaati jireenyi mana kee. Baay'ee sodaachisu qorumsin baay'ate kiyyoon baay'atullee galaannes yoo goote maqaa kee qabaadhe isa hundamuu sitti amanee
jira anu hin qaana'u. Maqaa kee waammanna nuti yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaat mil'annaan ilaale abdii fayyinaati jireenyi manaa kee. Maqaa kee waammanna nuti yoo rakkanne addunyaan hundumtu cubbuu keessa turre mallattoo nageenyaat mil'annaan ilaale abdii fayyinaati jireenyi manaa kee.